ይርጂንደን ሐቋን እንድታወጡልኝ አሁንም ከጎኔ ናችሁ። እውነቷ እስከሚወጣ ድረስ ከጎኔ እንድትቆሙልኝ የኢትዮጵያ ሕዝብ በሀገር ውስጥም በውጭም ያላችሁ እንድታግዙኝ እለምናለሁ፣ እጠይቃለሁ። Oduuwwan gaggabaaboo sadiin isiniif dhiyeessaa gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan jalqabaatiin haati qananii viidiyoon gadi ba'uudhaan dhiiga mucaa koo dhugaa ishee akkanaaf baastan jechuudhaan uummata Itoophiyaa biyya keessaa fi ala jiraatan deeggarsa gaafatte. Abbaan qananiis waan jedhe qaba kan dhageessan ta'a. Gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin ammoo Burtukaan Tamasgeenii fi hojjettoonni EBS shororkeessummaan shakkaman yeroo lammaffaaf mana murtiitti dhiyaatanii bal'isee kanan isinitti mutaa. Oduu keenya kan xumuraatiin mormii biyyoolessaa pirezidaantii Zimbaabuwee aangoo akka gadhiisaniif dhiibbaa gochuuf yaadame dhorkuudhaaf mootummaan Zimbaabuwee daandii cufe. Kanas bal'iseen isinitti himaa. Akkam jirtu daawwattoota Burqaa Oduu chaanaalii Burqaa Oduu irratti oduu biyya keessaa fi alaa kan dhugaa ta'e guyyaa guyyaadhaan argattu. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan viidiyoo keenya immoo laayik akka gootan kabajaan isin gaafachaa gara bal'ina oduuttan darba. Haati qananii viidiyoon gadi ba'uun dhiiga mucaa koo dhugaa ishee akkanaaf baastan jechuudhaan uummata Itoophiyaa biyya keessaa fi ala jiran deeggarsa gaafatte. Haati qananii bifa kanaan miira gaddaan uummata Itoophiyaatti haqa dhala ishee akka baasaniif gaafachuun ishee haqni qananii ba'uu dhiisuu danda'a jechuudhaan shakkii qabaachuu ishee agarsiisa. Abbaan qananii obbo Addunyaanis sirna awwaalchaa irratti haqni mucaa koo akka haqa Haacaaluu Hundeessaa akka achiin hin hafne hadaraa haqa mucaa koo akkanaaf barbaadan jechuun isaaniis ni yaadatama. Dabalataanis obbo Addunyaan guyyaa muraasa dura viidiyoodhaan ba'uun hadaraa haqa mucaa koo jedhanii dhaammatanii qaamoleen haqni mucaa koo akka hin baane gochaa jirtanis narraa dhaabbadhaa jechuudhaan akeekkachiisuun isaanii ni yaadatama. Qananiin erga duuteen boodas ajjechaa isheetiin shakkamuun kan to'annoo poolisii jala jiru aartist Andu'aalam Gosaa mirga wabiin ba'uu dhorkamuun achuma mana hidhaa taa'ee beellama mana murtii akka eeggachaa jiru ni beekama. Poolisiinis ajjechaa qananiitiin Andu'aalam shakkuudhaan ragaa walitti qabachaa akka jiru beeksiseetu jira. Tibba darbees dhaddachaa irratti poolisiin ragaalee walitti qabachaa jiraachuu isaayyoo beeksisu. Abukaatoon Andu'aalam ammoo Andu'aalam mirga wabii akka ba'u gaafateetu ture. Ta'us garuu manni murtii mirga wabii hin eeyyamnee fi yeroo ammaa kanas miidiyaa hawaasaa irratti dhimma qananii irratti falmiin kan jiru yoo ta'u, namoonni gariin Andu'aalamtu ajjeese yoo jedhan gariin immoo Andu'aalam bukkee dhaabatu. Kanas ta'e sana poolisiin erga ragaalee dhiyeesseen booda manni murtii maal murteessa laati walumaan kan ilaallu ta'a. Oduu keenya kan biraatiin Burtukaan Tamasgeenii fi hojjettoonni EBS shororkeessummaan shakkaman yeroo lammaffaaf mana murtiitti dhiyaatanii poolisiinis jara kanarratti himata shororkeessummaa kan bane yoo ta'u, abukaatoon himatamtootaa garuu yakki isaan hojjetan yakka odeeffannoo sobaa tamsaasuu jedhamuun himatamuu qabu malee shororkeessummaan himatamuu hin qaban jechuudhaan falme. Burtukaan Tamasgeen dabalatee namoota yakka shororkeessummaan shakkaman irratti manni murtii guyyaa qorannoo dabalataa 14 kenneetu jira. Manni murtichaas guyyaa qorannoo dabalataa kan kenne Burtukaan Tamasgeenii fi dhimmichaan shakkamuun to'annoo seeraa jala kan jiran gaazexeessitoota televezyiinii EBS fi hooggantoota kutaa magaalichaa irrattidha. Poolisiin ragaalee hanga yoonaatti walitti qabee fi hojiilee qorannoo hafan mana murtii olaanaa federaalaatti mana murtii lidataa ramaddii 1ffaa dhaddacha yakkoota heera mootummaaf dhiyeesseera. Oduu keenya kan xumuraatiin mormii biyyoolessaa pirezidaantiin Zimbaabuwee aangoo akka gadhiisaniif dhiibbaa gochuuf yaadame dhorkuudhaaf mootummaan biyyichaa daandii cufe. Lammiileen biyyattiis humnootiin nageenyaa hedduun magaalaa keessatti waan bobbaafamaniif mormiidhaaf daandii irratti ba'uu irraa fagaachuun mana keessa turuu filachuun isaanii dhagahame. Hiriira karoorfame kanarrattis mormitoonni muraasni qofti kan hirmaatan yoo ta'u, gareen loltoota waraanaa mufatanii kanneen pirezidaantichi malaammaltummaa hojjetaa aangoorra turuu barbaada jechuun himatanii hiriirri ba'amus hiriirichi garuu poolisiidhaan bittinfamuun beekame. Hirmaattonni hiriira mormii kanaa xiqqaa ta'uu hordofee hoogganaa mormii kanaa Biliis Digeezaa lammiileen Zimbaabuwee sodaattota akka hin taane maxxansa X isaanii irratti beeksisanii pirezidaantiin Zimbaabuwee hiriirri irratti ba'amaa jiru kunis bara 2017tti fonqolcha mootummaa hoogganaa yeroo dheeraa Roobert Mugaabee irratti raawwatame hordofuun pirezidaantii biyyattii kan ta'an yoo ta'u, yeroo ammaas marsaa lammaffaa fi isa dhumaa tajaajilaa jiru. Egaa daawwattoota keenya oduu gabaabaan sa'aatii kanaaf isiniif qindeesse kan hagammaatti hordoftanidha. Sa'aatii muraasa booda oduu biraan haga walitti deebinutti nagaan tura.